Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Oroteek viidiyoowwan garaagaraa isin hojjetee dhiyaachaa jira. Oroteek namoonni sabiskiraayib goone sabiskiraayib godhaa, laayik kooment nu godhaa, nu jajjabeessaa. Nutis viidiyoowwan isin madaalu jennee isinii qabannee dhiyaachaa jirra. Maatiin keenyas baay'achaa jiru, sabiskiraayibaroonni keenyas baay'achaa jiru. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Yeroo nuti viidiyoo haaraa hojjennu haala salphaa ta'een akkasiin qaqqabuuf immoo mallattoo nootifikeeshinii yookiin beela ayikanii sana oon godhaa. Har'a immoo kan isinii qabannee dhiyaanne akkaataa haala salphaa ta'een paaswoordii waayifaayi keenya jijjiirudha. Haala salphaa ta'een namni kamiyyuu namni waayifaayi manaa qabu piroosesii kana ilaalee yookiin isteeppii nuti isinitti himnu kana ilaalee haala salphaa ta'een paaswoordii mana isaatti waayifaayi argamu jijjiiruu danda'a jechaadha. Amma kan isinitti agarsiisnu laaptooppii keenyaanii yookiin PC keenyaanii piroosesiin isaa fi isteeppiin isaa bilbila keessaniinis gochuu dandeessuu barbaaddanii bilbila keessaniin yoo gootan isteeppiin isaa sanuma wal fakkaata waan ta'eef amma garuu kun nuti kan isinitti agarsiisnu laaptooppii keenyaanii jechaadha. Gara hojii keenyatti ennaa seennu jalqaba maaltu nu barbaachisaa? Biraawuzarii keenya bannee kiroomii keenya yookiin oppeeraa keenya bannee maal barreessinaa? Warri diilinkii qabnuu fi 192 tuqaa 168 tuqaa tokko barreessinaa jechaadha. Achi maal jennaani? Intar jennaan. Intar ennaa jennee maaltu nu dhufaa? Interfeesii yookiin dispilee kana nu dhufa. Akkuma argitan diilinkiidha. Rootarri koo yookiin waayifaayiin koo namoota wanti qabdaniif tiippii liinkii qabdaniifis isteeppiin isaa yookiin piroosiijeriin isaa wal fakkaata. Amma yeroo baay'ee ennaa teeleedhaan yookiin itiyoo telekoomii ennaa bitamu paaswoordiin diilinkii keenya adminiidha. Bakka kanattis maal jennee barreessina? Yoo jijjiiruu baanne jechaadha admin jennee barreessina jechaadha. Garuu ani jijjiireera waan ta'eef isinis yoo jijjiiruu baattan isuma gubbaa kana galchitu. Yeroo baay'ee teeleen warri teelee galchan warri itiyoo telekoomii galchan biyya keenya keessatti paaswoordii isaa nuun jijjiiran isa kana isa ittiin seennu kana maal goon amma paaswoordii koon galchaa ani waan jijjiireef paaswoordii koo galchaa jechaadha. Paaswoordii galchetan loogiin jedhaanii akkuma argitan naa seeneera amma. Ennaa dhufnu fuuldura kanatti maaltu jira? Seetaap kan jedhu jira, advaansed meentinaans staatas kan jedhu jira. Warreen kana yeroo biraa yookiin guyyaa biraa wajjin ilaalla. Amma seetaap ishee jettu kana tuqaasnee advaansis kan jedhu jala opshinii baay'ee qabna. Meentinaans kan jedhu jira, staatas kan jedhu jira. Nuti garuu paaswoordii keenya jijjiirra waan ta'eef seetaap keessa gallee maal tuqna? Waayirlas seetaap kan jettu kana jechaadha. Seetaappii keenya jala asiin karaa bukkee kana waayirlas seetaap kan jedhu tuqna. Waayirlas seetaappii jala maal jira? Waan lama opshinii lama qabna jechaadha. Waayirlas beeziksii fi waayirlas seekuriitii kan jedhu jira. Nuti amma waayirlas seekuriitii tuqna jechaadha. Achi wantoonni kun nu dhufu innaa gara waayirlas seekuriitiitti dhufne asitti bakka lama jira, wanta wal fakkaatu pireesheerdi kii foormaatidha. Asitti immoo pireesheerdi kiidha. Nuti amma paaswoordii jijjiirra waan ta'eef paaswoordii keenya kun amma paaswoordii kuusa jalqabaati jechaadha. Paaswoordii kuusa jalqabaati. Paaswoordii kun jijjiirama waan ta'eef paaswoordii isa jalqabaa sanan balleessa. Balleesseetan haaraa galchaa jechaadha. Maalan jedhee galchaa? Teek yookiin ooroo teekitiin jedhee ooroo teek jedhee barreessa. Akkuma argitanii maalan godhamma asitti wanti isin hubachuu qabdan isa gubbaa kanatti miti kan barreessitan isa lammaffaa kanarratti pireesheerdi kii foormaat kan jedhu kana isarratti miti isa jalaa kanarratti pireesheerdi kii qofa kan jedhu kanarratti barreessina jechaadha. Achi maal goona? Bakka kanatti appilaayi cheenji kan jetturti bakka wanta diimaan barreeffame kana jalatti jechaadha. Noot bakka jirtu kanatti isa jalatti maaltu barreeffamee jira? Appilaayi cheenji kan jedhu jira booksii kana keessa. Isinitti mul'atu natti fakkaatee naannatti mul'achaa jira. Appilaayi cheenji kan jedhu kana tuqna pireesii goona jechaadha. Achi akkuma argitan riistaarti gochaa jira jechaadha raawutariin koo. Raawutariin koo yookiin waayifaayiin koo riistaarti gochaa jira. Amma innaan seenu mallattoon koo jirti amma badde akkuma argitan mallattoo innoo intarneet naan jedhee
Please wait jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan no internetaan jedhe paaswordii kana jijjiireef otoon weebsaayitii wayii galee fakkeenyaaf ammatee YouTube kana cuqaasee naan banu jechaadha. Paaswordii koo jijjiirra waan ta'eef. Amma maalan godhaa bakka biraawuzarii koo deemu bakka mallattoo Wi-Fi koo deemitan double click tuqaa jechaadha. Double click naan tuqe maqaan leewwannoo kana dhufeera. Amma waanan paaswordii jijjiireef forget jedheetan connect jedhaan ammasitti. Connect jedhaani dura maal jedheen barreesse paaswordii Orotech jedheen barreesse paaswordii kun galchaa jechaadha. Amma san jijjiire sana Orotech jedheen galchee waan ta'eef achi next jedhaan verify gochaa jira yookiin connect gochaa jira. Akkuma argitan kinoo connect naa jedheera jechaadha. Fakkeenyaaf ammatuun YouTube kana galee YouTubein koo naa banaa jira jechaadha. Connection xiqqoo ishee slow dhaarra. Kinoo mallattoon ishees naa dhufteetti bakka kanatti mallattoon dura badde sun Wi-Fiin koo naa dhufeera jechaadha. Akkuma argitan YouTubein koos naa banaa jira. Tiitooriin keenya egaa kana fakkaatarra guddaa galatooma waan dhaggeeffattaniif chaanaalii kootiif warri haaraa taatan subscribe godhaa chaanaalii koo galatooma.